Hai dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube gootii akkam jirtan naguma keessanii ani nagaa gooti. Galata Waaqayyoo haa ta'u isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Nagaan kan koo kan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isin bira yaa ga'u isiniin jedha. Har'a odeeffannoo bareedaa qabadee dhufee laayik sheer koomatti gochuun na jajjabeessa warri maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a natti makamaa isiniin jedha. Odeeffannichis ijoolleen biyya Arabaa jirtan quxurii dallaalotaa yookiin quxurii biiroo hedduu keessa warri barbaadan ni jira jechuudha. Innaan quxurii sinifaan maxxansaa quxurii biyyoota garaagaraa kan dallaalaa jechuudha. Quxurii san jala galaatii lakkoofsicha san biyyoota garaagaraa argachuu hin dandeessanii itti fayyadamaa isiniin jedha. Quxurii biiroo yookiin kan dallaalonni biyyoota garaagaraa keessa ta'anii hojjetanidha jechuudha. Anallee na jajjabeessa. Laayik sheer koomenti gochuun na jajjabeessu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Kallattumaan amma gara lakkoofsichaati kanas hin dabarsu. Inni biraa ijoolleen biiroo keessa jirtan warri paaspoortii keessan hojjisiifattanii gara FB yookiin gara Facebookiitiin nu kataattalaa isiniin jedhan yookiin hordofaa isiniin jedhan Facebookicha illee akkamitti akka argattan lakkoofsa isaanii qabadhee isinii dhufee jira. Akkamittis akka Facebook irra galtanii itti fayyadamtan maqaa isaa waliin jechuudha. Na waliin turaan affeerraa gootii laayik sheer koomenti gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatinaa. Kallattumaan gara quxurii yookiin lakkoofsa isinitti agarsiisaa jechuudha. Obsaan na caqasaadha. Achuma jala barreeffattanii daawwaltanii fi rakkina keessanillee waan ibsachuu barbaadanillee yoo jiraate ibsachuu hin dandeessanii jechuudha. Na waliin tura. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo quxurii yookiin lakkoofsichi isa kanaa jechuudha. Kwaantirii jechuudha. Tokkoffaarraa kan jammaru Yuunaayitid Arabii, Dubaay, Riyaad, biyyoota hundaa Kuweet, Ooman, Joordaan lakkoofsa isaanii asirraa barreeffattanii argachuu ni dandeessanii daawwaltanii rakkina keessan itti himachuu hin dandeessanii jechuudha. Lakkoofsicha kana itti fayyadamaadha. Kuni quxuroota biyyoota Arabaa kan imbaasitii jechuudha. Kan imbaasiin keessa taa'ee rakkinoota ijoollee Itoophiyaa furuu jechuudha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan lakkoofsa Beeruut irraa kanan jalqabu isa kana viidiyoon hojjedhe gidduudhaan dhaabdanii dhaggeeffachuu yookiin barreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Ijoolleen Beeruut yookiin Libaanoos keessaa fi Qaxaraa yookiin Dohaanaa ijoolleen jirtan jechuudha. Lakkoofsi quxurii isa kana Beeruut tokkoffaarratti taasise Qaxaraadha jechuudha. Garuu ijoolleen Beeruut keessa jirtan lakkoofsicha kana hundasaa mokkoree dadhabee tanan jira hin hojjetu. Kan biyyoota biraa garuuyyuu hin beeku. Quxurii yookiin lakkoofsa isa biraa kan FB yookiin Facebookii namoota Itoophiyaas ta'ee namoota Arabaatis ta'ee kan ittiin dubbistan ni jira lakkoofsa kanaan alaa jechuudha. Garuu kan Beeruut keessa jira mokkoreetii naaf hin kaasanii sababa isaa naaf hin galle guyyaan qulqulleesseetti siniif himuu nan danda'a. Quxuroonni biyyoota Kuweet, Dubaay isaan kunniin immoo warri achi keessa jirtan mokkoraati ilaalaa rakkina keessan kan hoggaamee ibamaa turtan itti argachuu yookiin yeroo rakkina keessanii akka ufanii isin bira dhaabbataniif daawwalachuu hin dandeessanii. Lakkoofsi Beeruut isa kanaa jechuudha. Koodii Beeruut itti galchitanii ida'uu 1990 itti galchitan jalqaba jechuudha. Ijoolleen Beeruut keessa jirtu ni beektan koodii Beeruuti. Warra hin beeknes immoo Google irra galtanii koodii Beeruut argachuu hin dandeessanii.
lakkoofsi Beeruut nama Itoophiyaa yookiin iddoo biiroo imbaasiin Itoophiyaa itti argamutti dawwaluu yoo barbaaddan 0546 71 66 jechuudha. Warri paaspoortii keessan illee hojjisiifattanii paaspoortiin keessan amma isinii dhufutti karaa kamiin paaspoortiin keenya gaafa nuu dhufe barra warri jettan immoo lakkoofsuma isa kanaan baruu hin dandeessanii. Iimeelii Beeruut Continuous FB yookiin Feesbuukii irratti kan kontaaktii wal ta'eedha jechuudha. Isa kanarra galtanii Feesbuukidhaanis takataattaluu hin dandeessan aduu paaspoortiin keessan hojjetame isinii dhumu. Karaa biraatiin immoo rakkinni kunis naquunname jettanii itti bilbiltanii argachuu hin dandeessan jechuudha. Lakkoofsa isa kanaan lakkoofsi inni itti aanee jiru Bahar Daar yookaan Kuweet, Ijipti, Kaaroo, Suudaan, Yaman, Turkii kunis lakkoofsota biyyoota Arabaa ejensii yookiin imbaasiin Itoophiyaa keessa kan hojjetu jechuudha. Karaa kanaan illee argachuu ni dandeessanii itti fayyadamaan siniin jedha. Ijoolleen hedduun biriin odoon kaffalamaniif rakkina hedduu keessa kan ta'antu jira. Itti fayyadamaadha. Sheer laayik godhaa warra hin beekne biraan gaatii itti fayyadamaan siniin jedha. Laayik sheer gochuun ijoollee hin beekne biraan gaadhaa. Lakkoofsotaas jala jiran kuni kan Beeruut garuu mokkoree dadhabee qabatamaa miti. Kan Beeruut lakkoofsa isa 05467166 jalqaba irratti garuuyyuu 1996 galchitanii argachuu dandeessanii jechuudha. Garaa rakkina keessan ittiin furachuu dandeessanii inni kuni jechuudha. Ijoollee hin beekneef laayik sheer komantii gochuun ijoollee warra kaaniif dabarsaadha. Sheer godhaafidha. Ijoolleen keenya lammiin keenya ijoollee hedduun rakkina guddaa keessa kan jiranii jechuudha. Beeruut garuu lakkoofsi inni kun ni hojjeta. Inni sun kan imbaasii sun immoo ana hojjechuu didee isinii hojjechuu dhiisuus hin danda'a. Wanta beeku tokko ifa miti jechuudha. Garuu ijoolleen Bahar Daar yookiin Kuweet, Ijipti, Suudaan, Yaman, Turkii kuni lakkoofsota imbaasiitii mokkoraati ilaaladhaa hin hojjeta. Rakkina keessa isinii furuu hin danda'anii kan jedhu tokko mokkoraati ilaaladhaa. Wanta hin beekneef yaalaa jechuu kooti. Warra hin beekneef sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessa. Warra hin beekneef immoo sheer godhaa fi biraan gaadhaa. Viidiyoo nan hojjedhe har'a kana fakkaata. Guyyaa biraa hanga deebi'ee dhufutti nagaan naa turaa. Baay baay.